الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبلين خي خم مسلمة ميحالة أما خيس جرورة دابدي دام سجبابا تكون تورفت بربادا. دام سونيسي دين خنا بولشام بيا فرنس إيمانويل ماكرون ويرجع ربي لالجسي waan fokkattuu waan badduu sababaa inni dubbateen akka addunyaa waliigalaatti biyyoota musliimaa keessatti hiriira bahuudhaan meeshaa isaanii uggurarra kaayuudhaan dhiibbaa hedduu irra geggeessuu jiran. Waa hedduudha irratti geggeessuu jiran. Alhamdulillaahi kun waan tokko. Rakkoon tun dhufu musiibaan tun dhufuun jaalala namni musliimaa ergamaa rabbiidhaatiif qabu nama keessaa baaftee dirreetti mul'ifte. Ni jirra tuqaa isaan dandeenyu, tuqaa isaa xiqqoollee taatu hin dandeenyu isa dura du'uudhaaf nuti maqaan isaa baduurra nuti lubbuun baduutu irra wayyaa waan jedhu aalama kanaaf duuba agarsiisa. Kun waan bareedaadha. Keessaafuu meeshaa isaanii uggurarra kaayuun. Maaliif? Faranjiin wanni isii yaachisu, wanni isii biratti jabaadha duniyaa siidaati. Yoo duniyaan siidaa tuqamte akka nama lubbuun dhabameeti duuba. Kun waan bareedaa waan gaarii. Ammoo ergamaa rabbiidhaatiif tumsuudhaaf waan tokko kan nuti godhuu qabnu jira. Sun maali jennaan odoonii fi meeshaa isaanii waan isaan hojjetan uggurarra kaayuudhaan duratti isaan jala deemuu isaanitti fakkaachuu akka isaan jiraatanitti jiraachuu kan ofirraa muruudha qabna. Amma caalama islaamaa keessatti dargaggeeyyii islaamaa biratti shamarran musliimaa biratti irra hedduun isaanii akkanii fi sunnaa Muhammaditti osooniif hin tahin akka sunnaa faranjiidhaatti kan jiran irra hedduun kee bitaa mirga kee ilaali, fuulduraa fi duuballee ilaali. Irra hedduun nama akkaataan jireenya isaanii kana. Akkaataa rifeensa cirachuudhaa ilaali, akkaataa deemsaa ilaali, akkaataa uffatiinsaa, hatta akkaataa haasawinsaa waa hunda keessatti sunnaan teenya eenyu taate jennaan sunnaan teenya jara kana taate. Jara kanarra aanuudhaaf dhugumatti yoo kana Muhammadni jaalanna jennu taate sunnaa isaa tana hojiirra oolchuun barbaachisaadha. Akkaataa rifeensa ciratiinsaa keessatti dur ni yaadadha gaafa nuti ijoollummaadhaa Roonaaldootu rifeensa waa xiqqoo tokko asitti hambifatee ciratee jedhanii gandi guutuun cirate. Deemnee zamana boodaa kanaas baalatooniitu rifeensaa zidduutti hambisee cirate jennaan namni akkasuma cirate. Moo shari'aa teenya keessa akkaataan rifeensatti ciratanii hin jirre moo kan isaan laallannuuf maali? Akkaataa uffatiinsa keenyaa ilaala. Akkaataa waa hundaa ilaala. Afaaniin ka himan jaalala ergamaa rabbii. Hojiidhaan ka dalaynu ammoo karaa isaanii. Wanni lamaan kun waliin faalleessu. Wanni lamaan kun faallaan deemu. Shicaarri keenya mallattoon teenya jiruu teenya keessa wanni tahuu qabdu. نحن نعيش على سنتك سناتيت الرجران خراخيت الرتجران خنته وقت واتقو في وان قدو هند خيستي أكاتان جرين خينيا أكاتان ببهنساتي فكاتان قلنسا خينيا هندنو سنة فرنجيلا وصونتهن أكاتا سنة إرقما ربي رتجرات شولك أمنار قافا سنقوني جالتني وصونتهن فمنا قرقرتي درقامتي خانو جالتي بولان أرنوتي مسلمة تانين تاني جرى تانين تاني خايون ساني قدون تكتنو نما مسلمة خنا يو أمنتي ساني أسنقو الليدة دبان إسلام ما خيسا باسو هقا جنو نمتكي مكان إسلام مهمتا انتلتي مكان إسلام مهمتي قروه جيدان بكسن جرمالي
dhugaa rabbii mee as deebinee of haa laallu. Yoo huccuu nam tokko beekamaan tokko barsanuu ka rabbiif gadi hin sujuudne, ka rabbitti sharraksiisu, ka farshoo dhugu, ka zinaa dalgu, inni kun hoggaa ka'ee waan faashina takka as nuu baase nuti hundinuu girri jenneetu waan inni godhe san nima goona. Aboo maali? Abaluutu war waan akkanaa godhe, huccuu akkanaa uffate, rifeensa akkanaa cirate, dalaguma dalagaan ta'e. Bakka tana sunnaan ergamaa rabbii akkana. Shari'aan bakka tana maal jetti? Wani nu galchaa tokko illee hin jiru. Kanaafuu ni isin dheeressu isinitti haruma gabaabatti yoonii fi Muhammadiif tumsuu barbaanne ergamaa rabbiitiif alayhi salaatu wassalaam ni tumsina ka jennu yoo taane waan xiqqoo fi guddoo hunda keessatti sunnaa ergamaa rabbii firratti haa daleessiifnu, firra haa oolchinu. Gaafa nuti uf kabajne, gaafa nuti uf guddifne namnillee nu kabaja, namnillee nu guddisa. Akka fedhanitti kara fedhan nu oofan jechuudha. Amma karuma isaan nu oofan deema. Yoo achi deemaa nu jaan gamanuma deemna. Yoo gamana deemaa nu jaan gamanuma deemna. Tanaafuu obboleeyyan muslimaa قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. yoo dhugumatti rabbi jaalanna jettan taatan na hordofaa na jala deemaa daaya gaafas rabbiin isin jaalata. Eenye Muhammad jaalanna jechaa faallaa isaa deemuun nu barbaachisu. Bakka tana akkaan itti jabaachuudha qabna. Bakka tana akkaan irratti dalaguun barbaachisaadha. Shari'aa guutuudha qabna. Waan jara laallannuuf hin qabnu yaa. Nama xahaaraa hin beeyne atiin rabbiin qiyya tokkicha Muhammad ergamaa isaati jedhu namaniif rabbii wajjii waa walis sharraksiisu hoggaa laallattee jala deemtu. Akka inni uffatetti uffattu, akka inni ciratetti cirattu, akka inni nyaatetti nyaattu. Duuba ati sunnaa ergamaa rabbii irraa maal himatta? Afaanuma qofan taatu, himannaa qofan taatu, hojiin biraa dhabamte moo kam? Kanaafuu wantootan akkanaa hundaahu hojiidhaan garsiifnee ergamaa keenya jaalatamaa keenya kanuuf je'ee waa meeqa ta'e, kanuu je'ee dheebote, kanuu je'ee tuman, kanuu je'ee biyyaa baafan, kanuu je'ee roorroon meeqarra gaggeeffamte san isaa tumsuudhaaf sunnaa isaatti haa dalaynu, shari'aa isaatti haa dalaynu, faranjii jala deemuuf irraa haa dhiifnu. Isin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala